Haay ijoollee waaqayyoo akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo bakkaaf haala gola bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota koo kan taatan hundumti keessaniyyuu nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Ani obboleettiin keessan nagaa kootii waaqayyoo naa galatu. Akkasumas gara YouTube chaanaalii banadheetiin jira. Garee guruppiin ani keessa jiru hin beektu jedhee yaada. Subscribe, like, share naaf godhaan isiniin jedha. Akkasuma ijoolleen amantaa Pirotestaantii yookiin immoo amantaa Pheenxee ijoolleen hordoftan yoo jiraatanii as keessa baay'een keessan nima jirtu. Namoonni amantaa gara biraallee hordoftan akkasuma na cinaa dhaabbadhaa. Maaliif ani biyyan keessa jiraadhu Dubaayiidha, garuu biyyan maatiin koo keessa jiraatanuu fi biyyi cherchiin jarritti waaqeffatan. Cherchiin maatiin koo itti waaqayyoon waaqessan ibsaa hin qabu, kiiboordii hin qabu, uffata faarfannaallee hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu yoo waaqayyoo yuutuubii koo kana isiniif waaqayyo wal gargaartanii naaf guddistanii yuutuubiin koo kun naaf guddatee gara fuulduraatti ani kanin yuutuub chaanaalii kana baneef ani waaqayyo na galatu. Wanni asitti hojjedhee argadhu nagaa maatii koollee hin ga'a. Garuu narra darbee immoo cherchii kanaaf soolaarii intinii sochoosu bituufiin qabaa. Kiiboordii bituufiin qabaa. Akkasuma immoo uffannaa faarfannaa bituufiin qabaa. Kanaafiyyuu jechuudha na cinaa dhaabbadhaa, na jajjabeessaa. Viidiyoo koo laayikii, sheerii, sabskiraayibii naaf godhaa. Maaliif isinin kaffalchiisu wanna ta'eedhaafi jechuudha. Wanni nama kaffalchiisu hin jiru asitti. Haaluma tokko harkuma keenyaan tuquudha malee ittiin kaffaltan wanna ta'eedhaaf. Kanaafiyyuu ani cherchii kana bira dhaabbachuu waan hin barbaaduuf, cherchii kana gargaaruu waan hin barbaaduuf, isin immoo akka na gargaartan, akka na deeggartan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Lammaffaa inni dhumaa cherchiin ani itti waaqeffadhu maatiin koo itti waaqeffatan biyyarraa cherchii waldaa muluu wangeelii jedhama. Waldaa sana keessatti awwaara keessatti waaqayyoo waaqessuu bara kanatti waldaan kamtuyyuullee haala namatti tolu irratti argama. Garuu waldaan maatiin koo itti waaqeffatan otoo argitanii hedduu kan isin gaddisiisudha jechuudha. Na caala isinitti dhagahame kan isin gaddisiisudha. Sababa kanaatiifiyyuu please na gargaaraa, na cinaa dhaabbadhaa. Yoo fedha waaqayyoo ta'ee akkasittiin yoo na gargaartan ani immoo cherchii kana gargaaree yuutuubiin qarshiin kaffala jedhama. Yoo sabskiraayibii, viyuu, sheerii, laayikii akkasii yoo argame yuutuubiin waan maallaqa kaffaluufu please na bira dhaabbadhaan isiniin jedhaa. Na gargaaraan isiniin jedhaa. Anaaf osoo hin taane waaqayyoof jettanii jechuudha. Mana waaqayyoo bareechuun akkuma ofii keenya walii keenya of bareechinee wayyaa gaarii uffannee nyaata gaarii nyaannee mana gaarii keessatti gallu mana waaqayyoollee akkasuma bareechuu warri barbaadanu akka koo warri jaallattanu please share naa godhaa, laayikii, sabskiraayibii naa godhaan isiniin jedhaa. Baay'een isin jaalladhaa, baay'een isin kabajaa. Maatii waaqayyoo kabajamoo naaf jiraadhaa bakka jirtan.